عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماكم جرت هردفتوتا channelي أورو كمبيوتر سكول سجنتا كينيا قويا هرّا قبلني سنين وفنيجر أجان هاجت أمرا كوبي كينياتي إسنس سبسكرايب لايك شير قراتي نهردفها سنين جن سجنتا قويا هرّا وكينما تابلي كيست كتا إست أمرا وكين أرففاتين ولتدي بنيجر أجان كتا أرففا كيست أكملت alignment yookiin immoo directionii wordii irratti hojjechuu dandeenya akkasumas formula akka excelidha akkaataa kamiin hojjechuu dandeenya sejan waliin ilaalla haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii kallattiin gara viidiyoo keenyaatti seenna agaan alignment hojjechuudhaaf jalqaba irratti kan nuti seennu teebilii keenya keessatti yeroo tokko cuqaasna teebilii keenya keessatti erga cuqaasne gubbaarra dhufuudhaan bakka laayoti jedhu kan irratti yeroo tokko gadi tuqanna eega tuqanne gara bitaarra yookiin gara mirgaarra dhufuudhaan alignment kan jedhu ni jira bakka kana as dhufneetiyyuu kana kan nuti hojjennu jechuudha alignment kan nuti hojjennu warra kanaa jechuudha fakkeenyaaf asirraa dhufnee erga tuqannee booda daatabeezii hojjetaas jedhu kana asirratti text direction yookiin gubbaarra kan jiru kana yookiin immoo walakkaarraan kan jiru kana gara bitaarra gochuu yoo barbaadan akka ta'u yoo barbaadan as dhuftaniitiyyuu maal gootu alignment isa gara bitaarra jiru kana align top left gubbaa kanarraan gara bitaatiin jechuudha asirratti yoo tuqanne akkasitti dhufee galaa jechuudha inni kun alignment left jedhamee waamama walakkaarra akka ta'u yoo barbaadan alignment top center gubbaarraan walakkaarra akka ta'u yoo barbaadan isa kanarratti akkasitti tuqanna walakkaarra dhufee galaa jechuudha gara mirgaatiin akka dhufee ta'u yookiin immoo bakka kanatti maxxanee akka ta'u yoo barbaadan as dhuftaniitii gara mirgaarratti isa jiru kana tuqattu dan taa'umsi daataa isaadhaa maal ta'a gara mirgaarra dhufeetii ta'a jechuudha akkasuma kan barreeffamaas illee teebilii keessas kan biraa jijjiirree ilaalla kan lammaffaarra jiru kana gosa alignmentiin kun kan daariirra jiru kun seentariirra akka taa'uuf yoo barbaadan isa walakkaa kana dhuftaniitii tuqxu akkasitti argitaniitti yoo ta'e walakkaa isaa bitaan mirgaa irratti dhufee qubataa jechuudha itti aansuudhaan gara bitaarra akka dhufee taa'u yoo barbaadan daariirra isa kana tuqxu jechuudha amma kunoo maal ta'ee jira bitaatti as dhufee jira jechuudha mirgarra dhufee iddoo kana akka taa'u yoo barbaadan left right side jedhu kan yeroo tokko tuqanna akkasitti gara ofii keessanii akkaataa isin barbaadan akka taa'u yoo barbaadan akkasitti sirreessuu dandeessu jechuudha alignmentiin directionii bakki taa'umsaa kun gosa 9tu jira jechuudha inni kun gara mirgaarraan gubbaarraan akka taa'u inni kun walakkaarraan bitaar walakkaar mirgar inni kun immoo jalarraan mirg jalarraan walakkaa jalarraan bitaarraa jechuudha inni kun walakkaarraan mirg walakkaarraan walakkaa ta'etu walakkaarraan bitaa ta'a jechuudha inni kun immoo gubbaarraan mirga gubbaarraan walakkaa gubbaarraan bitaarraa jechuudha align top left align top center align top right center right bottom right akkasitti jira gosa sadiitu jiru sadan isaanii gosa sadii qabu walitti meeqa 9 jechuudha haala kanaan hojjechuu dandeessu mee isa kana ammas dhufneetu gara jalaarraan akka inni itti hojjetu ni ilaalla kun meetira bakka jedhu kana isa bottom right kan gara mirgaatti godheetii jalarraan dhaqee kaa'aa jechuudha argaa jirtu yoo ta'e kun akkasitti fidee galchaa jechuudha kanas bottom center walakkaarraan gara jalaa akkasitti fidee galchaa jechuudha dan umriisa jedhu kanammoo gara bitaatiin ta'eetu innis jalarraan akkasitti fidee galchee jira jechuudha hunduma isaaniiyyuu akkasitti deebisnaa argaa jirtu hordoftoota keenya haala kanaan egaa maal gochuu dandeenya text direction isaadha naannessuu dandeenya